Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaadha jajjabaattu isiniin jechaadha. Alhamdulillah boleewwan kiyya nu biraanis nagaadha fayyaa keessan isin jirra boleewwan kiyya baga nagaan jiraattanii isiniin jaa akka nagaa qabdan abdii isinirraa qaba. Boleewwan kiyya akkam jirtan fayyaa keessan nu biraanis nagaadha. Boleewwan kiyya har'allee aappii ajaa'ibaa takkaan isinii qabadee dhufe jechuudha. Boleewwan kiyya namoonni tokko tokko viidiyoo tokko kan guyyaa har'aadha maxxanse keessatti garuu namoota tokkoon argee jechuudha na arrabse akka waan ani waa tokko waan jawaalarraa hin beekne jechuudha. Namni kanaadha kun viidiyoo namaadha oggaa argee ergaa itti fayyadamuu isaadhaa hin barbaanne ergaa waa sallaaluu hin barbaanne bira darbuudha qaba. Maaliif nama arrabsuun faayidaan qabu jechuudha. Namni kanaadha kun yoo jawaala isaa keessaa wanni tokko xiqqoo duraan rakkatte nama jawaala nama biraan dhaqatu jechuudha. Namni akkasiin jawaalarraa waa takka waan beekuu qabu jechuudha. Maal itti carraattee fiddee maal jenna arrabse jechuudha. Garuu maqaan dhawne jechuudha. Wanni isaa wanna asisen jiru waan ta'eef obboleewwan kiyya namni tokko nama arrabsuun duratti wanni sun yoo ta'eef yoo ta'uu fi baatee bira darbuudha qaba. Wanni nama tokko isa arrabsiisu hin jiru jechuudha. Ta'ee obboleewwan kiyya har'a kana biraan dabarraa jechuudha. Warra jadiin dhuftan obboleewwan kiyya hundi keessan jechuudha. Warri viidiyoo kiyya agartan subscribe like naaf gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Obboleewwan kiyya haappiin har'a isin agarsiisu haappii tana jechuudha. Warri Saudi Arabiyaa keessa warri Dubaay jirtan jechuudha. Warreen kun lammeen akka ajaa'ibatti isinii dalaga jechuudha haappiin kun. Hatta warra Saudi Arabiyaatiif illee jechuudha zeen firii Kuwait irratti dalagaa jechuudha. Dubaay isiniif dalaga akka ajaa'ibatti isinii dalaga abdiin qaba. Akka ajaa'ibatti isinii dalaga Saudi fi Dubaay jechuudha. Ta'ee obboleewwan kiyya aappii kana akka jadiitti jaddada jechuudhaani. Jaddadeeti walumaan laalla jechuudha. Aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuudha. Aappiin akka ajaa'ibatti dalaga. Obboleewwan kiyya akkumaan viidiyoo duraa har'a maxxanse keessa isiniin jedhamni viidiyoo appilikeeshina yoo xiqqaate appilikeeshina 10-15 buusata achi keessaa kan faayidaa argatu tokko argata jechuudha. Ammallee ammas aappiin kunis akka ajaa'ibatti dalaga isiniifan dalaga inshaallah yoo rabbiin jee koodii qaba maleedha. Akka ajaa'ibatti dalaga isiniifan dalaga jechuudha inshaallah yoo rabbiin jee rabbiin na gargaare. Xayyeef obboleewwan kiyya aappicha ni seenamee akka gadi buufanne jechuudha. Aappicha kan argattan Piilistoora keessa maqaa isaadha akkuma asirratti agartan kanatti barreeffattanii buufattan jecha Piilistoora keessa ni seenna. Aappittiin ammoo xiqqoo barnaamija wanni qabdi beeksisa qabdi. Beeksisa sangaanuma sabbartanii irra dabartan jechuudha. Bakkaan xiyyaan isin agarsiisu kana abdeetii ni gootan jechuudha obboleewwan kiyya. Xayyeef abdeetii yoggaa goone alaabaa maraxatuudhaaf xiyya tana dhanna jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Bakka xiyyaa tana dhufna jechuudha. Xiyya gadi qashtii gadi garagalte tana jechuudha. Irra ol harkifna. Irra ol harkifnee zeenii Saudi Arabiyaa fi zeenii Kuweetii jechuudha. Isiniif dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibatti isa kanarratti isinii dalaga. Kanarra kaa'attanii jechuu obboleewwan kiyya. Kanan qalamaan isin agarsiise kanarra kaa'attan. Xayyib mee ilaallu. Irra kaa'adhe xayyib. Walumaan laalla. Ni agartan jeetii yaada akkuma sila isiniin jee aappichi eelaa qaba jechuudha. Gama beeksisaatiin sa'aatiitti daatuu barbaaddanis bakkumaan amma tuqe kana ni agartan jeetii yaada isinin agarsiisa mallee irra garagalsheetii beeksisni haa dhumu. Hayyee obboleewwan kee beeksisni dhufee dhumee jira. Xayyeef amma wanni gootan sa'aatii itti dabalachuu barbaannanis sa'aatii asumaan itti dabalattanii jechuudha. Obboleewwan kee ni beektan jechuudha. Warroonni haappii bilaashaa fayyadamtan ni beektan jeetiin abdii qaba jechuudha. Xayyeef aappiin kun dalaguu fi dalaguu isaadhaa maal hin beeknaa kan waliin jiru mee walumaan ilaallu jechuudha. Yuutuuba seenna. Akka haaraatti Yuutuuba seenna. Xiqqoo bakkeena nama jiru kana gorfaana nama jiru kanatti xiqqoo shabakaan da'iifa waan taateef malee akka ajaa'ibatti dalaga. Obboleewwan kiyya ni agartan jeetii yaada jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Xiqqoo gorfaana jirutu shabakaan isaa da'iifa maleedha.
akka ajaa'iba kanatti dalagee jecha akka ajaa'iba kanatti wallaahi akka ajaa'iba kanatti dalaganii agartan jetii yaada jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Buleewwan kiyya warroonni ajarratti argamtan guutuun keessan warri tiktookii jala jirtanis achumaan seentanii laayik sabskraayibii naaf gochuu hin dagatina buleewwan kiyya. Akka ajaa'ibatti dalaga appilikeeshinii ammallee aappii kana inshaallah yoo rabbiin jee aappii kana isiniin barsiisa jechuudha inshaallah isiniifin dalaga. Aappii isa kana isiniifin dalaga inshaallah yoo rabbiin jee koodii qaba malee inni dalaga jechuudha akka ajaa'ibatti dalaga. Inshaallah isiniin barsiisa kanallee yoo rabbiin jee yoo rabbiin na gargaare buleewwan kiyya hundi keessan jechuudha sabskraayibii laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Kan nama arrabsus suma si arrabsu kan si faarsu suma si faarsu waan itti fuula gartee tokko fiixan bahuudhaaf dirqama of duratti yaaduun kan keetii osoo waan namni siin jiru dhagahuu hin taane. Kanumaafuu rakkoon qabu inni na arrabsees tole inni gartee na faarses tole wanni tokko namni narraa buusu hin jiru jechuudha. Buleewwan kiyya hundi keessan subscribe like naa gochuu hin dagatina warroonni tiktoka jalatti argamtan hundi keessani aappiin akka ajaa'ibatti dalaga seenatti itti fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.